Waaqayyo Itoophiyaadhaa fi nama dhugaa badii barbaaduuf nama dhugaa badii falmuudhaaf akkanatti garaa saboo kutannoo qabu ammallee dabalee dhuunfaa baay'isu dhugaa rabbii jechuudha. Har'a hedduu tokko jechuudha garaan koo kan baqa baay'ee tokko garaatu na hammaate isiniin jira. Akkuma beekamu Mubaarak kan inni jiraatu Kaayiroodha jechuudha. Ijipti jechuudha. Har'a garuu guyyaa har'aa Itoophiyaa galee Itoophiyaarraa gara Saudi Arabiyaa jechuudha. Tikeetti hojjisiifatee deemuuf jira jechuudha. Sababni inni Itoophiyaa deemuuf immoo sababa qaba jechuudha. Ashamaa harika fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u. Akkuma beekamu mucayyoo kanaa yeroo baay'ee jechuudha viidiyoo ishii kan dhimma ishii waa'ee ishii irratti kan haasa'amu yeroo hundumayyuu fideetan dhufee to'ii isiniif maxxansaa jira jechuudha. Kanammoo jechuun koo shamarran biyya Arabaa jiraannu hundumti keenya iyyuu boru wanta nu eeggatu hin beenu jechuudha. Akkatti manaa baane beenna malee akkatti deebinee gallus hin beenu. Dhugaan mucayyoo kanaatis immoo hin dhokate jechuudha. Akkuma beekamu namoonni baay'een shamarran akka kootii kan biyya namaa keessatti dhumanii reeffi isaanii kan galan hedduu isaaniitu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee kan mucayyoo kanaa hadda ta'e jechuudha. Mucayyoon kun boqottee jedhanii boqochuu ishiitis immoo reeffi ishii hin argamne otoo reeffi ishii argamee dhugumaan hin boqotte jedhanii maatiin illee nutillee garaan keenya boqochuu danda'a jechuudha. Mucayyoon kun kan ishiin baate quufteetii miti jechuudha. Mana madaamii keessatti ishiidhaaf ta'uu didee jechuudha. Rakkannaan kan ishii bahuudhaaf jirtu garuu baateetoo jechuudha. Bakka kaateef sana otoo hin ga'iin karaatti kan ishiin hafte duute jedhanii jiraatte jedhuu tokko jechuudha. Waliin rukutu jechuudha. Kam akka fudhannee kam akka dhiibnu hin beeknu jechuudha. Yeroo hammaa kanatti jechuudha haati ishii keessumaa jechuudha. Miira lamaan akka ishiin rakkattee miira lamaan akka ishiin maraattee jirtu kan dubbatamaa jiru jechuudha. Kana jechuun mucayyoon kee jirti jinduune jedhaanii tokko immoo duute jedhaanii kan fudhattee keessaa of amansiiftu dhabde yoo duutes reeffa ishii otoo argite garaa ishii kutachuutii dandeessu jechuudha. Mubeen jalqabarraa ka'ee dhimma mucayyoo kanarratti isa jechuudha kan haasa'aa ture jechuudha. Anillee jalqabaa kaasee amma hammaatti jechuudha jala bu'ee hordofaatan ture jechuudha hordoftoota kooyi. Kanaafi guyyaa har'aa kana jechuudha Mubeen wanti furmaata jedhamee yaadamu gara Itoophiyaa deemee Itoophiyaarraa gara Saudii deemudha. Itoophiyaa immoo sababni inni galuu fi bakka abbummaa jechuudha qaaman argamanii haatiif abbaan isii jechuudha kan mucayyoo boqotte mucayyoo keenya bakka si buufanneerraa dhugaa badee reeffa mucayyoo keenya yoo jirti ta'es jirtuu mucaa keenya ati nuuf barbaadi jedhanii qaaman argamanii mallatteessuuf jechuudha. Mallatteessanii waraqaa bakka bu'umsaa kennanii fi waraqicha achi fudhatee bakka bu'aa fudhatee jechuudha. Wanta isa barbaachisu gara biyya sanaa imala jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hojii isaa dhiisee biyyoota irraa jechuudha ganaa gara biyyaatti deebi'ee biyya irraa immoo gara biyya biraa deema jechuudha. Kana jechuun dhugaa dhokatetu isa teechisuu dadhabe malee namni kun akkuma warra kaanii hojii isaa taa'ee geemii isaa taphachuu hojii isaa itti fufee hojjechuu wallaalee miti jechuudha. Waaqayyo dhugaa rabbii otoo nama akkana kana nu baay'ise Itoophiyaa keessatti iyyuu jechuudha namni dhumuutii hin danda'u jechuudha. Mucayyoon kun kan ishii baase hana jalqabarraa kaasee jala bu'ee dhaggeeffachaa ture. Mucayyoonis gara biyya kootii gara jalduuti. Kanaaf mucayyoon kun kan ishii baase hiriyaashii kan wajjin biyyattillee waliin guddatan ollaa kan turani achittillee hiriyaashii kan wajjin haasa'atii turani jechuudha. Maaliif mucayyoon hammallee ani akka shakkutti Waaqayyo cubbuu na haa oolchu malee mucayyoo ishii baaste sana dhugaashii mucayyoo dhugaa mucayyoo kanaa waan irraa fagaatu miti jechuudha. Maaliif namichi inni amaartichi sun jechuudha. Tarii mucayyoodha walii galuutii danda'u jechuudha. Mucayyoo ishii baafte kanaan jechuudha. Erga wanti kun raawwatame jechuudha. Maaliif mucayyoon ishiin baaste fi namichi kun walitti dhiyaatu jechuudha. Namichi yeroo baay'ee kan inni fayyadamu qoricha fayyadamee tooyi qoricha of nama wallaalchisu jechuudha. Ijoollota jechuudha isaan wallaalchisee akka inni jechuudha viidiyoo qaama isaanii waraabee tooyi isaan akka doorsisu gara inni jedhetti qofa akka isaan imalani kan taasisaa turedha jedhamee haasaan tokko inaasaama jechuudha. Kun immoo warruma isa bira hojjetan jechuudha ijaazaa kireessa waan ta'eef iddoo namoonni jechuudha namoonni ala keessa yookiis immoo namoonni jechuudha mana xalabaa odoon taane hala kan hojjetan iddoo kireeffatanii itti boqonnaa ba'an jechuudha kan inni kireessu. Ijoollotas immoo mana madaamii keessa baasee dallaalaa ta'e jechuudha.
mana namaa hin galcha jechuudha. Kanaaf ijoollee mucayyoon kunii fi namichi kun walitti dhufeenya qabu waan ta'eef tarii jechuudha. Ani ammallee na shakka jechuudha. Mucayyoon garuu mucayyoon ishiin hiriyaa mucayyoo ishii dhabamte kanaan jechuudha. Duutes jechuuti hin danda'u jirti jechuus hin danda'u jechuudha. Ishiin namicha bira turte jechuudha. Gaafuma jalqaba duraa bilbilamuuf iyyuu jechuudha. Achi bilbila hin cufattee hin badde jechuudha. Booddee warri mucayyoo ishii baddee jechuudha. Warra mucayyoo ishii hiriyaa ishii dallaaladhaan wal barsiifte kana achitti hin qaban jechuudha. Cinqanii gaafa baasan hin qaban obboleessi wal qunnamu waan ta'eef obboleessan fidiyoo fidde sanaan achi borutti baqa nun komatina gaafa jedhaniin uummanni jechuudha. Obboleettii isaa sana ifide jechuudha. Mucichi akkaataan itti fideesi mucayyoo suni asina baasadha. Asiyoona baastan malee ani namicha no sodaadha jettee sana booddee nama harka keenyaa galtee mubeen jechuudha. Mubaarraki nama kenneefi jechuudha. Nama biyyaa dhaqi mucayyoon kun yoo dhugaa mucayyoo sanaa baaste harka keenya haa galtu tarii ishii irratti dhiibban geggeeffamuu danda'a. Mucayyoon kun nama keenyadha jedheen jechuudha. Mucayyoon kun dhuftee harka galtee sana booddee eessaa fuutee lakkoofsa kan shufeeraa jennaan namicha isa dallaalchatu natti kennee induute jennaan akkamitti duutee jedhee toyi ani amanuu dadhabnaan oodhu bilbili jedhee na gaafate jette. Garuu shufeertichis immoo maal jedhee inni ishiin lakkoofsa kennitee fi ana miti jedhe dura duuteerti mucayyoon jedhe jechuudha. Deebi'eet immoo ana miti obboleessa kooti shufeerri obboleessa kiyyadha hin du'e innis garuu akka du'e natti manii eessatti immoo bakka inni reeffisaa jiru hin beeku walumaan du'anii jedheeti kenne jechuudha. Mucayyoon achi deebi'anii akkamitti kan shufeeratti jettee toyi silkii isa kan namicha biraa nuuf kennite jennaan ana namicha tunatti kenne ana ofii kiyyaa hin beeku wantan dhagee fi wantani dubbadhu jedheen dubbadhe maatiishis dhageechisee kanaaf ani wannan beeku hin jiru jette. Ani garuu baay'ee tokko na shakke jechuudha. Tarii mucayyoon kun akkuma jedhamu jechuudha viidiyoo hin taane biraa qabdi yoo ta'e mucayyoon kun duraan gaa'ela biyyaa qabdi waan ta'eef jireenya gaa'ela kootitu diigama jette jireenyi ishii bareechuudhaaf jechuudha. Dhugaa mucayyoo kanaa dhoksuutii dandeessi kan jedhu shakkii kiyya jechuudha. Waaqayyo immoo jechuudha inni nu uume inni dhugaa namaa hin dhoksine dhugaa mucayyoo kanaa bakkeetti haa baasu jechuudha. Maaliif namni inuma du'a dhugaa waaqayyo guyyaa isaa malees hin du'u jechuudha. Namni du'e kan jedhamani haatiif abbaan garuu garaa kutachuu kan danda'ani yoo reeffa dhala isaanii argan yoo reeffi argame jechuudha. Bakka barbaadetti yoo awwaalamtu garuu reeffi yoo argame namni kun du'e jedhamuu danda'a jechuudha. Garuu hamma reeffi hin argamnetti mucayyoo kana kalee keessaa baafachuu danda'u affanuu danda'u jechuudha. Namichi inni sunis immoo akka barbaadan na godhaadha. Ani bakka na waammattanitti isiniif argamuu nan danda'a miidiyaa kamirratti iyyuu. Haa ta'u iyyuu malee garuu mootummaa na sodaadha. Sababni mootummaa sodaadhuuf waraqaa haareffadhee waraqaa hin qabu waan ta'eef mootummaan na qabee na hidhuu danda'a jedhee yaada akkasiiti jechuudha. Kan inni kennaa ture har'a garuu rabbi hoo jedhe galgala kana hin dhiyaata jechuudha. Hin dhiyeessu wanta jedhu immoo teenyatuma waliin laallaa namicha jechuudha. Duute reeffi bakka jiru hin beeku jedhe jechuudha. Yala murame mucayyoon immoo ani kanuman dhaga'ee kanarraan kanaaf mucayyoon namoonni tokko tokko akka jedhanitti mana ijaazatti baatee xalabaa irraa jechuudha. Guyyaa lama moo sadii ijaaza bultee bakka itti dabarsan hin beeknu malee dabarsanii jiru jedhanii ishiin immoo lakki anachan ture waan ta'eef mucayyoon hamma kana qabana hajjeesaa malee mucayyoon kun hin dhufne ijaazaa otoo achi bahuudhaa jirtu boqottee jedhanii natti himanii jechaa jirti obboloota koo. Amma wanti nuti goonu kallattii hundumaan jechuudha nama kana akka waaqayyo uuman isa dursu jechuudha. Mubaarraki waaqayyoon jabeessinee kadhachuu fi qabna akkasuma immoo waaqayyo inni nagaan isa baase nagaan deebisee akka isa galchu akka inni falmu akka inni dura isaa bu'u jabaadhatoo lafa jirtanitti dhugaa mucayyoo kana akka ba'u obboloota koo walaa gargaaru sinin jedha kadhannaadhani. Dhugaan mucayyoo kana immoo waaqayyo dhokseetoo hin hambisini bakka itti dhokatee haa ba'u. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko jechuudha. Kana akka mucayyoo kana garaana nyaate hin jiru. Namoonni baay'eenis jechuudha viidiyoon ani gallakkisee irratti dhuma isaa ilaalla jenneeti dhugaa dhumti mucayyoo kana bakka ga'u ilaalla jenneeti kennaa maalirra ga'e kannaan jettan hin jirtu jechuudha. Kanaaf dhugaa mucayyoo kana ammallee hin argamne itti fufeetuma jira.
Kanaafi wanti jiru immoo amma naaf danda'ame amma argee iddoo qabatamaa ta'ee akkuma kanaan duraatti fidee isin biraan ga'a isinillee yaadni keessan akkuma koo hin boqotu jechuudha. Yaadni keenya yoomiyyuu boqochuu hin danda'u nus kanumatu nu eeggachuu danda'a. Duunee toreefi keenya hin argamne yoo ta'e dhugaa rabbii kun lama du'uudha malee du'a tokkicha miti jechuudha. Obboleettii keenya lafa ishiin dhokattee jirtu fayyaa ishiitis yoo taate boqottee jirtis yoo ta'e lafa jirtu rabbi ishii habaasu inni dhugaadhaaf haafalmu ishiniin jedha. Hordoftoota koo nagaan turaadha. Haaraa kan taatan immoo subscribe gochuudhaan gara maatii kootitti dabalama. Turtii gaarii.